jennaan karaasa siitu irra aanee waa hunda mo'ata. Allahu akbar. Akabannu namu bardaantii toohida karaa bakatti taanu geessu jannata akkana itti walalag. Keessummaan kabajaa kan jirtan eddana bakka naggaan dhuftan nu isiniin jenna waan nuuf argamtaniif sagantarraan tana ulfaadha wayyooma hedduu sin jaalanna walaleessaa musaadilleen dhufee guyyaa arraa walaloo qabatee mi'ooytu ka'aala ubbatti ol bihee walaleessaa jira. Mucaan kun isin hundaafuu ni qaba jaalalaa warra awwadaa bifti isaas magaala walaleessaa musaaf anuma yaa fira gariinsa hojjira wallahi nama bira anumaatu akka boonee dhufe guyyaa irra suufa hunda uffadhee ammasis manzara yoon isinitti tole jaa maashaallah. Allahu akbar maashaallah. Namoota hedduutu bardhufe markaza warra biyya alaaf warra biyya keessa hedduudhaatu jira kan ta'an ustaaza na dhagayaa isin amiirran markaza keessummoota hedduu dhufee nuuf seensisa nyaatallee fidaa fi liqimnoo nyaachisa ittiin qusatina hundi isaanii gorsa bunaa siiniidhatti qicaanuuf obaasa gaggeessaa sagantaa liqinnaa mirkaansa jimaadhaas horata malee afaa irraa dhiisa hoggaas takbiirtaadhaan innuu dachiin isa osoosa. Allahu akbar tabe ajjala dubbi ammachiin dabara gara qophii arraa moominaa keenyaatu qur'aana tumura aybisaa isiitiif anis dhufeen jira mee moominaa tana kan beeknelleen bara mucaa jibban beekne bar eega jaalalaa moominaan badawaami ni beeti waa maraa mucaa eelii qabdu warra magaalaa mucaa nama hundaaf hedduu laaftu gara sanii guyyaa irraa qur'aana tumura biyya adda addaas ni dheetaa abushira dooniidhaanii miti adeemtuun xayyaara miskiinan seengaa moominaan tujjera. Allahu akbar. Kan Qur'aana buufti moomina agartee waan hundarra diinii rabbiiti filattee markazuma kana keessatti barattee guyyaa arraan tanaa asi eebbifamtee waan hundaan bar isii rabbii uume guutee anuu yeroon arge hedduu na bareedde maasha Allah irraa jeega kisaatoo jette. Allahu akbar maasha Allah. Wakal tan Qur'aana buufti moomina makaani hedduudha jaallatti bar mucaan tun diini moomina yoonii bilaalte bar ijoollee kanaanii garaansii qulqullu akkuma bishaanii adawwiin ta'e hundi gaduma tasaanii moominaatu arga Qur'aana tumura moominaa tanaatu abbaa fadhe caala haalaaf amallisii hedduu namatti tola nuuf biraan dhoofti jabduu kasii. Allahu akbar. Walalessa musammaliif moomina tana kabbarsa nama hedduu je'ee gaafii naaf dhiheessa dhiironni jaalate moomina tana musa akkas jechuun gariin gaafii naaf dhiheessa koomantiin natti dhagee adeemsa. Allahu akbar. An obbolaafiiti habiibii dhageesse dhagay moomina wanniin akka faarseef qur'aana buusuusiif barna gammachiise ustaaz Abdul Hayy baga arraggeesse khatmii guyyaa arraa rabbiin si garsiise ustaaz Abdul Hayy kanaa markaza hundeesse amsajjaban qaba meenarraa keebalaa amsajjaban qaba meenarraa keebalaa barattoonni hunduu kan keessaa fi alaa diin rabbii baradhaa namoo kan dhiiraa fi dubra yoo diin hin baranne ni hongoyta wallaa hogguu duniyaadhaaf olii gaffi fiida yoomuma gaddeessee diin rabbii baradha duniyaan sagalii guutuun ni ulfaata kudhan guutuuf namuu hoggoyyuu hojjeta.
الرب قد اعتبر أكنا جدي من قد جار فرق خي القبض يرو قبض بودا قاف مناس جارتي وصل لفديمو بيدوبتي يا ربي مقيناتي كنا في اللفظ سجدتي أما سركخي والكبدي ترتي يرو بوتا يرو مقينا ناس بيتي غلطا قيمشت وما سنقوم قمتي خانيسي أولي لالتي بر أسكانا جرتي تيريان تون دي أمريكا رفضتي أنا هومي مالي في توبيا ديوتي الله أكبر Kabenya arkattus guddisu barbaadda kabenya arkattus ittuma dabalachuu barbaadda mana teessee hogguu qubuma ifa nyaatta osoo kana jessu duniyaarraa deemta kanaaf waan qabdaniin gargaara rakkata rabbiif galchuu qabdan goyyuu galata diinillee baradhaa hundi obboloota duniyaantu wallaahi iddoo carraaqqata akhiraan ammoo bar iddoo galata waan asif facaafatti achitti muratta kanaaf dhabaa namuu duniyaadhaaf danta barattoonni warri jirtan biyya adda adda bishaan keessa teesseemee maaliif dheebotta carraa argattanii warra ustaazota ilmii irraa bartee barsiisuudha qabda dhaamsi xiyya kuni hedduudha bareeda hiisi irraa bishaan malee gassiquudha Allahu Akbar akara mabine Tumura irratinin dammadda dhaamsaa yonin dogongoreyaan ilmi hawaasaa jechan taane dubbadhee tarii wanta isin aarsa rabbiif jechanaaf fadhiisaa yoon qabaadhe balleessaa ana obbolaa keessanii keessumaan na gorsaa tumura irratti dammadda dhaamsaa barattoonni keenya kana laafii keessaa yoo waliin mufattan tarii guyyaa keessaa nama godhaa fi dabraa waliif obsaa gari nama ya gaggeessa waan godhu dhageessa baratuma akka saati walloluuf markaza facaasa khaanirra fiiguu dhiisa nama markaza lakkaahu yeroo gartan qabu gurra isaa ana bira fida wallahi inni sirreessa oblee kibriitaa diiniin tuuma miila keessa yeroo inni sirraawe markaza deebisaa dubbiin takliiftaadha feetii yaa ustaaza الله أكبر أستاذ المؤمنات نبري الدولة فارسي إذا نبرتي الدولة داريسي أستاذ نخيهم برنغم مجيسي والرمقالات جنة كسي أنجال لساتين وللوريسي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك حياك الله وبياك زادك الله فهما على فهم وحرصا على حرص وشعرا على شعر بإذن جنة وليس الدنيا قدوس يعتاس أفعال دانك وليسوس جنة إيه خبرتم بياتهم وليس أو وليس غير مصاحب قالتهم الله أكبر بفتاة السينما لا ما شاء الله thank you سينجنا kanatti aansine kabajamtoota fi jaallatamtoota barattoota markaza daarul iimaan hundi keessanuu an haa dhufu baga nagaan dhuftanii barsiisaa keessanii wajjin Allahu Akbar egaa akkasumas kanatti aansine Ustaaz Abbaanas Ustaaz Adam Jamaal Ustaaz Abdulwaahid hundi keessanuu keessummoonni keenya hammaan tanaa سينا دا جيرتني سنتي خيسنو بغنغا استاذ مستقيم استاذ علامتين ايوه الله اكبر ارهر هو بغنغا نوفتن جون جيرتني تو مركز لواء الاسلام انا رتي ارغمتن بختمي برتوتين مؤمنات كانوا صدقني خبجوا بجالتهم استاذ عبد الحي جواد برتهم توغا سجنتن ورلوريس اكل بكات قرانيس أكل بكات عمل ترتين كيسن نوشاناتو خبجا في جالالان نوجينا كترتن سنغافنا الله أكبر أيوة إيجا خبجا مدوتا في جالتن دوتا خنجا ما بلش تدجي سجنتان
turtan.